Ashama hordoftoonni fi daawwattoonni viidiyoo kiyyaa nagaan lafa bakka jirtanitti isinii haa ta'u. Egaa viidiyoolee garaagaraa isinii hojjechaan ture. Waa'ee biizinasa onlaayinii yookiin immoo neetwoorkii maarkeettii warroonni hojjechuu barbaadanii keessumaa yeroo ammaa kana namoonni baay'een warroonni hojii qaban illee kan hin qabne illee hojii qaban biratti neetwoorkii maarkeettii dalagachaa jiru. Yeroo boqonnaa isaaniitiif bilbila harka isaanirra jiru fayyadamanii. Egaa anillee kunoo biyya namaa mana madaamii taa'ee yeroo boqonnaa kiyyaa fi bilbila harka kiyyarra jiru fayyadamee hojjechaan jira. Kanaaf carraan kun isif fayyada. Namni kamuu biyya keessallee jiraate, biyya alaallee jiraate, eessallee jiraate, barateellee barachuu baate biizinasni kun yuunivarsiitii dallaa hin qabne namni kamuu hojiidhaaf fedhii qabaate kan hojjete itti jijjiiramuutti guddachuu danda'u waan ta'eef kanaaf kottaa wajjin hojjannaa viidiyoo